anis akka dhaabbatu barbaachisa jedhee leessu yaadachitti baay'ee waliin mari'annee beeku. Akka dhaabbatu barbaada. Garuu abbaan kee du'a harmee keetiitiin hagas mara cinqamuusaa iccitii dhugaa ta'e tokko akka jiru natti mul'isaa jira. Atis barnoota kennaafi anaan akka kootti garuu dubbii kana qaamni seeraa osoo qoratee gaarii natti fakkaata. Ragaa sobaadhaan bishaanii kan galchuuf yaalaa jiru jettee yaadda. Yeroodhaaf ragaan kan jiru akkasuma. Keessi kee garuu maali? Keessi koo akka yaadutti obbo Gammachuu dinnoonni isaa akka obbo Gammachuu hin taanetti akka waala jiran natti fakkaata. Kana dhiisitanii dhugaa dhufteef natti. Waan nufeef abbaa manaanii obboleetti diyyaa akkamitidhaan kun fudhatee moo kalaqseeru Mustaati baay'ee fudhateeta toleera turuu qabda. Addunyaa kana hunda akka qindeessee ta'uu sakandii takka illee sheekuu qabu. Garuu abduu kee abduu galma ga'uu hin dandeenye. Boogamachi tasgabbaa'e malee. Ati nama guddaa miti nama warra kaanii fakkeenya ta'uu qabda. Maan akkasiyyuu amala mana keenyatti immoo mana fitisnee kuufuu qabna. Na amala sirriisa. Ini baik kan dia lawan tahu mami. Solusi bisa. Garuu addunyaa bakka gammadde siin jechuudha. Umrii kee hawwii kee kan ture ana iddoo kana na kaa'u ture garuu gammachuun kee yeroo dheeraa dafii ittiin gammadii fi gammachuun kee bitan. Gammachuu jettee gammachuu sadhumaa kan gammadu guyyaa sana. Ani qofa osoo hin ta'in obboleettiin xiyyaas afuuraan na waliin gammaddi. Guyyaa sana anis olutaaliin gammada. Yeroon isaa immoo dhiyaateera. Yeroo gabaabaa keessatti hin arginu. Addunyaa waraanni anaaf si hedduu lafa jala ture amma ifa baheete jira. Karaa jalqabde kanaan itti fufu. Doktor Ulisaan si jaallata. Nama kabajamaa. Sinis immoo si kabachiisuu danda'a. Amma achi jakee Doktor Addunyaa irraa kaasiti nama jaalala laphee irraa maddeen kan si jaallatu Doktor Ulisaa ilaaluuf tasgabbaa'in siin jechaa jira. Addunyaa hordofuun kee bu'aa tokko illee hin qabu. Fedhii fi mirga isaa kabajuu qabda. Addunyaan siin barbaadu siin jedheera. Ati immoo nama barateedha. Barumsii fi beekumsa ati qabdu immoo kan akka gootu siin himeeyyeemu. Urgoo. Ati waa'ee koo waan beektu qabdaa? Iccitii anaaf addunyaa waan beektu qabdaa natti. Iccitii keessa kooti waan beektu qabdaa? Sababa jibba addunyaa waan beektu qabdaati. Kanaafan siin jechaa jiraan callisii. Dhimma kana anumaaf dhiisi. maal jechuudha caala filannoo baay'eetu jira hiriyoota kee bilbilaan feesbuukiidhaan maaliif hin barbaaddu hiriyoottan koo bilbila isaanii oduun qabaadhe gaarii ture iddoodhuma isaaniitu iyyuu hin beeku nama teessoo isaan beekne akkam barbaaduuf jettee hojii kee gadhiista yoo lubbuudhaan jiraatan argachuun koon oolu
lubbuu isaaniin jiraachuu dhabuu isaanii waan beeku qabdu jechuudha. Ammaaf hin beeku. Yeroo gabaabaa keessatti gaaffiin koo deebii hin argata. Yoo argachuu baatte yoo jara kana. Hin shakkiin nan argadhaan tokko isaanii argachuu baanan keessoo boqonnaa argatu. Kanaafuu ati garuu hataatu kee cinaa naa dhaabbachuu qabda. Akka mukoof akka kophaan ta'an akka obboleessa tokkootti akka ishee cinaa naa dhaabbattu hin barbaadu. Adaraa sittan dhiisee deemu akka kophaan na jalaan ta'an. Isaaf yaadde hin caala. Waadaadha. Waada. Tole naaf galatu. Deebisi amma eentu sitti meetii nagaafatuu dhuftee siin jedhaatiin jira. Dooktar Addunyaatu natti. Addunyaa? Maal rakkoo qaba? Addunyaan ol qunnamtii kiyyaaf keessatti beekeetiin dhaqii gaafadhu jedhee sitti himuu danda'a. Ani hin beeku garuu sumatu natti. Addunyaan ammallee naaf hin ciifne jechaadha. Maalittee na dubbistee? Jiitu ammaan booda ol qunnamtii tokkollee addunyaa wajjin akka qabaattu hin barbaadu. Gammachuu maal jechaa jiru? Kan siin jedhu qofa raawwadhu. Ammaan booda ati addunyaan beektu addunyaallee sin beektu. Maal jechuudha? Jitu, nama ganti diamond di kamu. Baga bilbilte. Jitu kayaknya, malah bu arti karena kisah cerita, mana kesbaru? Negara? Adunya situ balik ane satin pada jetet. Pagar. Si adunya? Sini, ogumma kana. Waggaa torba guutuu bara dinar gade doktar naan jedhani doktarin sirraa bareeda. Ifam kuno sirrees doktar Addunyaa. Jitu aan kan jedhume addunyaa lammata akkana argine reesi kakachise jaarsi sun. Eeyyee akkamitti beekte garuu? Dhiisi homaa miti. Amala jaarsa sana ana caala namni beeku namni tokko jiru sa dhugaas hin jira amala isaa hundumaa nyaadheera. Ifam gammachuun akkas naan hin jennu. Dhiisi. Wal arginee haasa'uu qabna maaloo. Okay. Anaamsi wal arguun keenya bu'aa seenaa qabeessa nu gonfachiisa taanaani. Abdiin qabas wal arguu dandeenya. Waan hin taaneef galu wal arguun barbaadu. Gaaffii hedduu qaba. Akka naa hiiktu baay'ee tokkoon barbaada. Tole rakkoon qabu jitu. Garuu iddoo wal arginu iddoo tasgabbaa'aa iddoo namni nu hin jeeqne kophaa keenya taane iddoo asofnu aan bilbileessitee nama iddoo sanatti wal arginu. Wayi. Tole. Dhiifama sagalee si jeeqaaramti iddoon taaneen jira. Laayibiraan jira. Tole jitu. Nagaa. Tole. Gammachuu. Rasaasi kun
adda kee buruqsuun isaa dirqama. Shakkii tokko qabu isa dhugaas. Dubbiin namte. Garuu ana amma yoonaa turreerra saatiin sukkeera maajiin dhufu moo nafe Isaanaaf dhiisaa mana maatii kwaanatu beeku. Maatiin mana kana osoo nuuf hin oolee jechuun mana maatiisaa mana hafiisaa jedhu. Ati isaanaaf dhiisi. Maatii jechuun mana kana nuuf hin oolee jechuun doormiisaan naqin oolee jechuu keessi wayya. maajii toon arginarraa hin galu bultiillee taati. Danseeku. Atama majini makana fitattee barbaadde laphee keettamanistee jirta. Isan shakkin TL maajii malee guyyaa kan biraan qaba. Kanaaf immoo wannan barbaadu kana maajii naa bulchu. Inni naa xumuru qaba. Kanaaf nan Amada majii kubbatan caalaan beektu. Kana beekuu qabdu. Dhibbaatti akka hiriyummaatti waan asi gorsu dhibbaatti ta'u majii tokko amansiisuu dhiistee natti tola. rakkoon qabu. Maajii narra haa dhufu malee isa itti aanu anaafis. Maajii osoo hin argin immoo bultii taati malee mana kanaan booda. Nyaatu yaari aku akan jalan bidang sembag-bag. Ani amala baju kena jalan bid. Baju pun bid. Baju. Akau. Akam nagaa tibba kana hin jiru. Nuti hojii kanaaf ijoollee wajjin barnoota wajjin group work hidhadhee kan isin sarchii gochaa ture. Maaliif torban darbe walgahii keenya irratti sin argamne. Akkanatti babbaduun kun immoo barattoota keenya waan nu jalaa miidhu fakkaata. Kanaaf baduu hin qabu. Ani iddoo hojii kortee yoo argamu didis hojii marra hin jira. So kun immoo anaaf wanta haaraa miti. Kanaaf immoo almost waa'ee qofa hojjetuun ta'inattis kan yaaduu qabdu. Barsiisota kan irra kaa'anii jirus qofa akkasii gochuu qabda. Haa ta'u gaa. Adeen gadda immoo baay'isawee tiyyaanis bilbilli isheen hojjetu. Gara isheen deemte hin beeku. Ooluun faana baddanii. Dooktar Addunyaa. Maalinni amma waa'ee tiyyaa sana immoo itti yaaduu qabu. Kanaan achi akka nama biratee tokkotti intala kana miidhuun sirraan eegamu jirre tanan yaada. Galatoon. Gorsa keef baay'ee galatoon. Garuu ati dhuguma waa'ee tiyyaa kanaaf yaaddeetu moo anaaf jetteetu moo jechuun addatu naa baastee natti tola. Eeyyee tiyyaa dhabsisee yoo yaade nama waan taateef yaaduuf hin qabu. Garuu ati immoo dhimma kana xumuruu qabda jedhee tanan yaada. Waa'een ishee anaaf hojii manaa godha isaaf hin dhiphatin. Garuu waan sitti mu keessaa muudamniif aangoo gaafa argatamu barnootaan muuxannoodhaan kan dhufu malee callumeelee waa'ee asiif asitti odeessuudhaan. Ani iddoo koo fudhattees waa tokko sitti waan qabadhees sitti muufadhees. Kan kaayyoon koo mataaf hojjechuuf malee aangoof miti. Ayinoo isaaf rakkina qabu. Ammas taanaan asiif achi odeessuu kaa dhiisiti hojii keerratti fokkasii. Fixadhaa anis kanuma kan hin barbaadu. Kanaafuu dandii yoo ta'u fittee gaariidha. Maaf waan ta'eefanii si gaafadhe. Barattoonni akka miidhamneef immoo ati irratti hojjechuu ni qabdu. Barsiisuu ni qabdu. Kanaaf hin darbu gaafa beeki. Sitti maal jedhamu?
waa'ee yaa hojii kooti isaaf dhibbate. Anyway gaafa mooraa kana to'attu sana qofaa tuttee barsiisota warra kaanis to'achuu qabdi. Anis akkasitti hojjechaa turre. Mooraa keessaa immoo namni tokko si kanaafuu atis Hello. Iftuu jiru kootii. Anumaa si yaadachaa jiru naa bilbilte. Maali yaad? Yoomumaan hojii koo ofirraa xumuree qilleensa jijjiirree waliin bashannana laata jechaan ture. Bashannana. Ani garuu yoom akka jaarsa ergite harmi kiyya gammachiistuudha kana yaad. Hello. Si dhagaan jira iftuu kun. Hello. Waan badeetu jira? Mana rafada findanan si berbada wali. Mana negara? Apa cari tu mana kan nampak tadi? Mana najib pada dari itu mana ni? Mana mereka dormi kira mana kita kantor. Cuma kalam balik. Itu kok. Inde emu ber? Asma tisna nek. Asma nzara. Situ tu. Tawat jalkap di sini. Saya coba ada mana kita itu. Malik nomor berapa kan? Cali saya rumah. Orang mati kosong sih nomor. Jadi kok? Kirian ke semua tahu salah. Wan membekam ni sabu membekam ni Malik nama cufa. Ya aku cakap. Teling je cuci. Riya teling malu kita teling riya si malu kan kamu ni mau bekam mana? Awak. Kenapa malah nak kasih korban? Wanna berarti miti. Garuu riyaa masaa wanna taateedha. Waanuma ittiin naannollee osoo gaafattee waama kanuma naa gaafadhu kanuma qofaaf malee wanna biraa barbaadeeti miti. Maal akka barbaadina galee ifa naa ta'eera jechuudha. Atamma kan inni barbaadu teellii waliin akka durii akka ta'u taatan barbaadu akka inni isin araarsuuf jechuudha. Dhugaasaas kana immoo gochuu hin danda'u. Hin barbaadus. Teellaa naaf hiriyaa koo yeroo baay'ee yeroo dheeraa garmalee si jaalladha. Amma immoo naannaa kana keessatti cinqii garmalee guddaa ta'e keessa jira. Waa'ee jaalallee soo jetti jaalallee sirriitti ishee jaallatuuf isheenis deebistee isa jaallattu qabdi. Kanaaf booda dhugaa naquma taanaanis dhimma keeti. Maraatutti sana jechaa jiru. Naquma dhumale ammaan boodaatiifis ni deebitanii akka durii akka taatan hin barbaadu. Dhugaa isaasitti. Jechuun maali walitti jechaa jirtu naaf galaan jiru. Naa ibsuu dandeessaa? Nagaadhaan jiru. Nagaadhuma. Cinqii
ija hiriyaa koo irraa garuu ati naan jira. Akka inni cinqamuun barbaada. Ammaan booda isa bira si arguun barbaada. Waan tokko sitti himu ani danseedha. Ani mooraa kana keessa miti. Ani addunyaa kanarra namni tokko kanaan namoo hin beeku. Kanaaf waan qabdu hundammoo sitti agarsiisa. Ammaan booda jaalattis jibbiti. Tiilin gonkumaan argattu. Kottu baasii dhagaa biraa. Amasilloo, 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 Amasilloo. Jaalala okupan keessa, jaalala dhibame waywaatan wallansa. La